ani itti heerumillee isiniin jedhu jaaladhuun illee isiniin jedhu garuu waan ati barreessite kana irratti yaada kennuudhaaf deema ila bareedumni juusii ta'ee waan dhugamu miti bareedumni yeroodha namni yeroodhaaf hin bareeda sanbooda bareedumni sun hundi minta sigale amma ana osoo ita daa'imaan agarte akkana hafta garte amma umriin deemaa jira waggaa 70 seenne jira akkasuma rifeensi illee waan baxabbatamee yookaan bilcheeffamee nyaatamu miti sigale dhiirri rifeensi ima irraa dhuma sigale rifeensi ima irraa dhuma yoo qabaatellee gisheessee deemellee gisheen sun yaani waan sadarkaa isaa dabalu tokko hin jiru sigale farrazee kan dheeressee deemellee waan isaa dabalu hin jiru haadatellee deeme waan isaa dabalu hin jiru qabaateef qabaachuu qabaatetti dhabettillee laakiin bareeduma xiqqoo isii namni rifeensa qabuuf hin qabne malaataa jedhama malee kan qabne waan biraa wanni haarofti tokko hin jiru haasaa hin beeku jetteef ammoo kana si wajjin waliin garu sababni isaa erga nama waa'ee kaayyoo haasa'uu beeku ta'e erga nama kaayyoo qabu ta'e haasa'ullee hin beeka jedhee yaada mumkin situ carraa hin kenneef kanaafuu carraa sanillee kenneef haasa'uu ati bantullee beekee jira laakiin carraa kenneef akka beeku abdii qaba sigale yimkin fagoo waa walirraa jirtaniif yimkin carraa ittiin haasa'uu san ittiin banu hin arganne ta'a yimkin si sodaate yoo kana jedhee sammuu isaa keessatti fidee ka sodaate ta'uu danda'a laakiin akka beeku abdii qaba kanaafuu cuunfaan dubbii jechuun yeroo ammaa kanatti namni nama kaayyoo qabu soqa malee nama bareeduma qabu miti nama rifeensa qabu miti nama haasaa beeku miti ka barbaadu nama kaayyoo qabu yeroo ammaa kanatti garuu baay'inaan ka jiru nama bareedama qabu nama haasaa beeku nama rifeensa godhee guddifatee deemu baay'ata addunyaa kana irratti yeroo ammaa kanatti laakiin hundi isaatu hundan jedhu gariin isaanii kaayyoo hin qaban kanaafuu ati filachuu hin dandeetta ka bareedee rifeensa qabuu fi ka haasaa beeku moo ka kanaa sadan dhabee ka kaayyoo qabu barbaadda laakiin wanni ati beekuu qabdu jiruun gara fuulduraa ka deemtu kaayyoodhaan jaalalli gara fuulduraa ka deemu kaayyoodhaan ilmaan itti horanii guddisuudhaaf kaayyoo barbaachisa galatoonni waan gaafatteef dubartiin takka dhugama dubartiidha kan jedhamtu gaafa jaarsiisii harkaa waa dhabe gaafa jaarsiisii rakkinna keessa gale gaafa san bira dhaabattee jajjabeessiteeni rakkoo kana keessaa bahuu hin dandeenna jettee haga dhumaatitti bira dhaabatte dubartiin tun warqeedha dhiirri ammoo dhugama dhiira kan jedhamu dhugama namni kun nama itti irkatan nama boriif abdatan nama yoomiyyuu nama nagatee nama biraa hin deemne ka jedhamu gaafa rabbii waa itti kenne sababni isaa dubartiin takka jaarsiisii yoo rakkate yoo jaarsiisii waa dhabe gattee biraa deemti dhiirri ammoo gaafa rabbiin isatti fakaa godhee itti kennu ammoo deemee biraa fuudha akka wantun bira dhaabattee jajjabeessitee duniyaa tana wal ta'anii walitti hin qabne godhee tana osumatti gatee biraa fuudha yookaan isima tana gana innaa dhiira akkasii fi dubartii akkasii rabbiin irraa haa qabu ka gaafa rakkinnaa jaarsa ofii gattu ka gaafa bal'innaa ammoo jaartii ofii gatu rabbiin namoota lamaan kana isin irraa haa qabu. Moltoof isin eebbise.